akkam jirtu kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota Oromiyaa Freedom Media nageenyi keenya kabaja bakkuma jirtanitti isin haa ga'u jedha. Qophii addaa sagantaa qophii addaa keenya irratti keessummaa kabajaa qabna. Keessummaan kabajaa keenyas Sheebaan Usmaan Ganamoo waldaa Sikkoo Mandootirraa istiidiyoo OFM'tti dhufanii akkaataa haala waldachasanii waan tokko gabaabsanii akka nu ibsanii fi gara istiidiyoo OFM'tti affeerree kanaaf qophii addaa keenya dhimma kanaa wal qabata haga dhuma sagantaa keenyaa akka nu hordoftan isiniin jenna. Assalamu alaikum Sheekh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan? Tansa alhamdulillah. Sheekh akkasumatti nagaa gaafachuutu bareeda. Galatoma. OFM keessan illee kabaja guddaa qabdanii isin affeeru keessan galatoma isinis baga yaamicha OFM kabajanii gara istiidiyoo keenyaa dhuftan isiniin jenna. Namee uummata tokko gaasuu fi isin koree waldaa Sikkoo Mandoo keessatti anillee miseensa isaanii akka carraa tahee aktiividha. Isin nama gartee buusii funaanuun waldeen kun akka gartee ijaarsarraa kaaftanii haga ammaatitti miseensi aktiiviin keenya keessattuu waan kana koree keessaa namni akka front line ta'e socho'aa jiru sihi kanumaa wal qabatee onna irra istiidiyoo keenya isin affeerreef yaamicha isinii taasifneef keessattuu waldeen Sikkoo uummata keenya ka baadiyyaa naannoo keenyaatti rakkate gargaarsa gara midhaan kuntaala 208 akkas gargaaranii jiru. Sanii wal qabatee isin koreedha keessattuu koree faayinaansiti mee yaada sun akkamitti bira gahee wanni sun akkamitti milkaa'ee mee ka'umsa waldaa kanaatirraa kaanee waldeen kun yoom bu'uureffame waan inni fuulduraaf hojjetullee waan hagam inni hojjetellee gaggabaabsati mee nu kaasa. Waldeen kun ka'ee galee waggaa afur dura magaalaa Siyaatil kana keessatti jedhuu hin danda'a. Exactly guyyaa yaadadhu ta'uu mala. Haa ta'u malee waggaa afuraa jennu malee san durallee namni baay'ee wal'aananii dhaabbatee kufee ammallee akkasuma deemaa jira. Waldaan kun ka dhaabbatee fi qarqaasa nyaataa bichaa odoo hin taane kaayyoo guddaa of keessaa qaba. Kaayyoon guddaan inni of keessaa qabu Sikkoo Mandoo bakka ofiititti bakka silaa bu'uura ofiititti bakka silaa dur beekamutti adeemu'uu fi haa ta'u kun waan baay'ee sammuu keessa jiru keessa waan xiqqoodha. Nama gargaaruun kun bakka jirru kana eessa adeemnuuf dhaabatee kaayyoon isaa waan baay'ee of keessaa qaba jedheeti kan dhaabanneef kanuma akkasii agarsiin jedhuuf. Galatoma mee kanuma wal qabatee waldeen kun egaa dhaabatee ganna afurii haga ammaa gargaarsa ammaa kana malee gargaarsa biraa kan godhame jira? Gargaarsa baay'ee godhame. Haa ta'u miidiyaatti gadi hin baane malee gargaarsi godhame baay'eedha. Fakkeenyaaf waggaa lamaan dura ijoollee Suuditti qabamtee darbamtee ijoollee gara 74 lakkoofsi jira. Hennaa lama magaalaa Adaamaatti dhaqee takkaan ijoollee Arsiiti. Ka Arsii odoo hin taane illee keessa hin jedhu ijoollee rakkattee guyyaa san darbamte keessa kan kutaa akka Ilabbaa Boorhookaa Jimmaa fa'i qabatamaan ijoollee 74 ragaadhaan ijoollee san gargaarre onni gaafsun gargaarne yoo ka mallaqatti deebinu akka lakkoofsa mallaqa faranjiititti gara doolaara 6,000 akka lakkoofsa birrii Itoophiyaatti 240 guyyaa afur keessatti mallaqa san ka achitti dhaqabne qaamaan gara nama 37 qaamaan itti kennine ka qaamaan arguu hin dandeenye baankiidhaaf kenninee fi dandeenye kun amma ka achitti argine san malee illee namni gargaarre hin jiras baay'ee jiras kanaafuu qabataman kana jedhee simuu danda'u hin jira. Bareeda mee amma gama keessattuu torbaan lamaan darbe kana keessatti waldeen Sikkoo Mandoo uummata keenya ka Arsii lixaa ka naannoo Shaallaa Siraaroo ti argamu midhaan boqqoolloo bitee garasitti gargaarsa gara kuntaala 200 akka taasise miidiyaan keenya odeeffannoo jala bu'ee hordofaa ture. Kanaaf mee wanni sun akkamitti tahee haala kamiin gargaaramee akkam faayinaansii ta'e seera wanni sun akka barbaadamutti bakka gahee jira? Qajeela ga'e. Wanni qajeela ga'ee fi wanni dhaaba kana keenya keessatti tiraanspaaransii jira. Haqa namaa yoo saantii takkallee namarraa fuune qajeelumaan nama biraan ga'uun dirqama keenya jenneetiin nama itti goonee kaameraadhaan waraabamee qabatamaan galatooma isinillee miidiyaan OFM akka malee nu gargaaree qabatamaa waan ragaa qabuun nu gargaaree tura waan qabatamaan jechuu kiyyaaf odoo haasawaa hin taane mallaqni sun eessaa dhufee jette wama qaraa walitti kuusnee emerjensiif ol kaa'anne
ummata san qarqaarri sun rakkinna baasa jechuu miti. Qarqaara san keessa dhaamsa baay'eetu jira. Dhaamsi jiru namni kennameef sun namni sun maanaa kenne jedhee mataa keessa akka yaasu ka kennu kuniif illee maaliif kenne jedhee akka yaadu kaayoo guddaa of keessa qaba. Ummata beela isan beela baasuu hin dandeenyu. Kuni dhugaa. Kuni namummaa nama qaba. Idaanuu na yaadatu hin jira. Namni sun maana yaadate jechuu nama keessa uumu malee namaa waa buufna jennee quufa nama baafna jennee takkallee yoomiyyuu waan san hin herregne akka ilaalcha kiyyaatitti. Dhaamsa bira of keessaa qaba. Dhaamsi kun maali? Obboleeyyummaaf wal bira dhaabanne namni asitti rakkataadha haqiiqatti as jirraa laalan malee namni asii achitti gargaaru sun rakkataatu rakkataa gargaarre foon sossuufuu fi siqqoo mandoo maal ta'e jechaaf goone jechaadha malee nama san beela baafna jechaaf miti kanumaa fi wanni godhame sun hoodhu. Galatooma dhullee viidiyoon qabnaa viidiyoo. Jira maqaa keessan nu ibsa. Maqaan kiyya Daaluu Banuuraa jedhama. Daaluu Banuura. Daaluu Banuuraa. Banuuraa eeshi. Gandi Labuu Subuqa. Ganda Labuu Subuqaati. Gandi Labuu Subuqa. Gandi kun bal'ina square kilomeetrii isaa hagam bal'ata? Kilomeetrii isaa bal'inni horoma. Asiin akka gaara kanaatti waan guddaa wayi. Gara guddaa. Gaara kanaatti jechuun gaarri ka amma laalaa jiru kana. Gaarri maal jedhama maqaan? Yabaloo. Yabaloo Loxee. Yabaloo Loxee. Yabaloo Loxee. Maal miidhamee gandi kun miidhamni isaa? Maal urguma idimee keenyaati urgobbeen irraa umacaamaa hojjoma caamaa akka baranaa kana nu ta'een beeku. Innaa maraan caamaa yookiin ammoo deebeet midhaan firrifnee facaafnu nu harkaa badaa ka'a garii waan ugaa barana amma urguma bona irraa jammaree kan facaafne kun kunillee akkanuma amma asii achi dhufne amma ganaa loowwan fotoo kaafne. Hektaara meeqa ta'a amma kabade? Kabate illaa akkam wanti qonnee mul'isa akka ganda. Tilmaamatti hoo? Tilmaamatti akka hektaara 1,500. Hektaara 1,500. Baay'ina uummata gamtuu lafa kanarra jira. Ganda kana keessa ganda Labuu Subuqaa. Ganda Labuu Subuqaa baay'inni uummata jiru 14,800. Maatii abbaa warraa fi ijoollee wajjin. Qonnaan bulaa idilee maabara jiru meeqa? Qonnaan bulaa meeqa? 1,700. Qonnaan bulaa ganda kana keessa jiru 1,775. Kapitaa guutuu jira. Kapitaa guutuu jira. Guutuu. Ganda kami? Sambate shalla. Maa subta nama maal hojjetaa jirtani? Gargaarsa asitti kennaa jennaan dhumne qaba. Akkas. Gargaarsa kana keessa jaallamtanii isin? Eeyyen. Jaalameera. Akkamitti ilaaltan mee warra gargaarsa isinii fide waldaa Siqqoo Mandoo Relief Association jedhamu kana? Akkamitti galateeffattan? Ganda kana gargaarsa kan kenna kana rabbi jazaa isin aadee guyyaa galata guddaa isaanii qaba jechuudha. Nama akkanatti kuntaa tokko tokkoon qooduwan. Kara kuntaa tokko tokkoon qoodaan jedhanii maqintaa wal kaffalaa maqintaa tokko lama irra wal ilaallu wal komataa akkatti kun waan jiruuf galata guddaa ta'uu isaanii kuntaa tokko tokkoon kennu kana galata guddaa isaan galatoofatan. Galatooma. Kurii deebisoo jedhama. Jiraata ganda magaalaa Sanbatee Shaalla ganda duwwaa tokkooti. Gargaarsa uummata kana heeruu isaa kaleessa irra dhageenye. Uummanni qara nyaatee bulaan jirre midhaantu dhufaa jira jennaan kaleessa irra akka waan nyaateeti quufee buleera. Kan fudhannellee akka uummanni tokko argan tokko akka walii qooduu beekanii kuntaala tokkoo fi litira zayitii 3 nama tokko kennu jechoo haga addaa mootummaa illee kennee hin beekne arginee illee hin beekne dhageenye hin beekne. Waldaa Siqqoo Mandoo dubartoota tanaan dura midhaan wayii erganii turanii kiiloo 15-20 wal geessinee isaan waliin gargaarree hirree turre waldaa Mandoo Siqqoo dubartoota irraa ka'ee haga ammaa uummata keenya yaadachuu isaa baay'ee nama gammachiisa. Oromummaa isaa sabboonummaa isaanii mul'isaniiranii uummata isaanii hagam akka quuqaman agarsiisu ta'a kun. Kanaaf uummatni ganti gargaarame kunniin illee uummata gargaaramu haa ta'u. Gargaarsa kana akkamitti ilaaltan amma haala gargaarsi kun qabe torbee tokko reefu amma erga waan kana qindeessuu eegalle. Enumaa gargaarsi hagana hariifatee dhufaa namni qaabatee hin jiru. Eenyullee hagana hariifatanii namaa ergan jedhee namni qaabatee hin jiru. Isin dubbisaa waa. Namni qaabatee hin jiru. Dafee dhufeellee gargaarsi kun haa ta'u amma nama 34 jedhaatti malee uummanni kun namni 34 bichaan 34 ganda tokko nama 34. Namni 34 kun walii qoonna wal gargaara jedhee walii taatee naqmeera. Uummata deebi'ee kuuwwan nu qaabatee nu gargaaru kiiloo 100 hojjan nyaannu
rakkataan hubatii diinqoon dayidheet walii galeera kana waldaa shikkoo mandoo baay'ee isin galatoomfanna galatooma harki keessan nu biraa hafini galatooma ummata magaalaa shaallaallee dagatinaa jedhaan galatooma sheebbayaani gaabiraatiin sirri wanni gootan kun akkaataa barbaadamutti bira gahee nullee achirraallee odeeffannoo qindeessinee dabarsaa turre fuulduraaf maal hojjeteetanii yaaddamee waldee inni kun durattillee siin tuqe waan kana kaayoo baay'ee of keessaa qaba jedhe namni keenya ka amma beelayuuf rooballee dhabeellee miti lafallee dhabeellee miti hennaa garii yoo karaa baalee deemu kana amma arsii lixaa jedhan karaa gadab kana yoo laalu gara bitaa kana yoo laalu gara mirgaa yoo laalu lafa bal'oo san nama birtu qotatee irraa nyaataa jira nama lafa abbaan dhugaa dhiiftee nama birtu irraa nyaataa jira san malayyuu lafuma qabu tana odoo nama qabaate odoo nama ummata kana dur jiraate lafti sun jalli isaa bishaan bakka silaan beelay namni keenya beelomsi dhugaa ka namni keenya beelay garaa odoon taane rakkoo birtu ummata kana keessa jira rakkoon jiru nama isaa yaaduun qabu nama isa ciratu malee nama isaa yaaduun qabu mootummaa eeguullee miti hawaasni kodoona of ijaare ummata keenya kana akka quufaa ta'u godhuun salphaadha jedhee amana kana godhuuf sila ijaaramaaf dammaqinsatuu ummata keenya rakkoo keenya keessa baasa jedhee amana qarqaarsi yoomiyyuu bakka isin gahu qarqaarsi akkuma isin jedhe san hiikkaa birkee of keessaa qaba hiikkaa dammaqinsaa hiikkaa obboleessi kee kun maana gargaarii kabir maanan gargaarini kan of keessaa qaba malee furmaanni ummata keenya gatta'anii saba keenyaaf rakkoon isaa maali rakkoo beelaatii miti rakkoo bir qaba sabni keenya rakkoo saniif dhaabate sikkoo mantu dura eessa jira waggaa yeroo kabaja qabu san eessa jira amma eessa jira yeroo teknooloojiin guddatee jiru kan maaliif of duuba deebi'a maa of duuba hafa dubbiin jiru san xiinxallinee yoo dubbiin sun rakkoon sun beekame gara birittiin tarkaanfanna jedhee amana kana godhuuf nama tokko lamaa miti dammaqinsa hawaasaa keessa jedheeti beela keessaa bayuuf beela garaa beela politikaa beela wallaalummaa keessaa bayuuf beela baay'eetu nu jira dammaqinsa guddaa keessa kan jedhu kanuma sirri waldeen isi komandoo waldaa gartee gosa ofii qofa gargaaruuf ijaaramee miti garuu namni yoo of gargaaree nama ollatti illee dabra namni nama ijaarame qofatu gartee bu'aa qaba yoo ijaaramin gartee warii tiiseen qabne namni ijaaran qabne namni wal dhageenne namni wal jalan deemne bifa kanaan hawaasni kennuuf akkanatti kafaca'u taate jiraachuun isaatu nama shakkisiisa fuulduraa fi kanaaf isinillee gara istiidiyoo keenyaa dhuftanii yaada bal'aa kana nu kennuu keessaniif galatooma isin jedha mee sada yeroon qabnus gabaabaa waan ta'eef nama amma isinitti hin dheeressinu mee maal godhuu qaba hawaasni fuulduraaf akkamitti yoo deeme waan kana jalaa bahuu qaba jettaniiti asumaan gaafiif kennan dannee xumurra waan ta'eef. Dhaabatee of ilaaluu qaba hawaasni kun. Beekaanis wallaalanis qabaataanis rakkataanis dhaabatee bakka dhaabatee of ilaaluu qaba an eessa jira garam deemaa jira xiinxallee of duuba deebi'ee ilaalee kaleessa eessa jira hadha eessa jira دوبين تينا برمتو مالي يو أكن أكاديمي تان أكم حال أكاديمي كانت أرسومني سكون من دونكم بدوف ديما يو كبجن إصابتي يو لمني إصابتي يو بيلاي يو ولالاتي بدا ديما جديتي نمر كان دم تشيسوف دمك إنسا فيسا دمك إنسا كان نمتو كل مامتي مرت إصابة كلابة تتلالي ودول تفن كقبل اللي كانوا وما قبون قبابات نمني rakkoon guddaan jiru bakka birii waa'een hayyuun illee numa keessa jira qabaataan illee numa keessa jira wanni martuu numa keessa jira wanni jiru kun walitti fidamee guyyaa san tarkaanfanneetiin waan baay'ee keessaa dandamanna jedheetiin amanaan waan baay'ee jenereeshina dhufuufis nu amma laallu amma akka haala jiru kanatti wama taree faarsaa jirra. Generation ma maalimata seenaa fi maalimata waan generation waan dura himatu irra dalagaan argisiisuudha waan jijjiirama argisiisuu qaba jechuuki seenaa dur dubbisuu qaba seenaa durii dubbisuu qaba harka maamuran maaliif ummanni kun akka ijaaramne fedhan kana beekuu qaba sabni keenya badhiseetiin jabeenni arsiidha jabeenni sikkoo mandoo jabeenni oromooti
gosti martuu jabaatu qaba jechuuki namni yoo ani lataa ijoollee naannawa daabbaati ijoollee kattaa soboorooti yoo beeke yoo ijoollee haadha abbaa beeka ijoollee sobooroo beeka ijoollee dodolaallee beeka ijoollee roobeellee beeka kanaaf sadarkaadhaan ijaaramne gandaan balbalaan jabaatee ol dhufe amma beeyta onni bal'iftee odootiin xalli hinnaa garii yoo laaltu araba keessatti beeyta arabni ina lama jira arab al-ariba arab al-musta'riba jedhan arabna ariba original kadhiigaan dhufe musta'ribaan kudbi verziillee ta'uun mala afaan barate jechaadha ka afaan barate sun illee araba jechaadha amma adeemsa dheeraa keessatti ka afaan kenna barate arsooma tanaan irraa fudhatuun mala anuu arsiisin jedhuun malaati arsii miti kanaaf wanni jennuufi namni biyya Itoophiyaa tana keessatti jedhamtu kana keessatti namni gosa ofii laakkaatee haatitti gosa kana balbala tana kana jedhee laakkatu sana kan dhabne jedhee fedhaatti identity kenna eegamuuf laakkaatuu dandeenya laakkaannee wal ijaaruu qabna malee loqoda tokko haasofneef miti an kana jedhu fedheeti. Hawaasni keenya odoo social security hin jiraatin social security qaba social security sun gartee gurbaa balbala kamii asii ta'e kun diidaatti beeka diidaa irraa baaletti beeka. karaa sin dabarsu san godhuu fi hawaasni keenya ijaaramuu qaba bakka ijaaramni hin jirretti gartee bu'aan takka illee kana argaa waan kana namoottu finfinnee kanatti dukkaadha inni gosuma guraage ta'uun oolu ilaarsii keessanii naan jedhe ilaarsii keenya abboo eessaati ana magaalaa lafa wayinatti wasti teessa achi waan irraa dhaabate qusay mudadhabe lakka nan bakka birii dhufe achi guddadhee madda malee an arsii miti naan jedha achi waan irraa nama keenya sossobuu hin danda'an sossobuu yoo hin dandeenye yoo nu barannee himatuu dandeenye nama keenya sossobuu hin dandeenye kana jedhu fedhee ta'a. Amma san qabnaaree kun mana dhachiisaa kun biyyaa baqate. Ka hidhame kana odoo maaliif hidhamee beeka ka ala jiru ka bade kana maaliif bade doo beeka ka ala jiru furmaateen argisiisa jechuu kiyya akkanuma ija ofii dunuunfatee deemuu irra. Galatooma sheebayaan kenna studio filmii dhuftanii yaada bal'aa kan nu kennu keessanii fi yeroo biraa bal'inaa sagantaa bal'aa qabannee walitti deebina. Galatooma. Kabajamtoota daawwattoota fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media nageenyi keenya kabaja bakka jirtan isin aga jedha qophii keenya akka sheebayaan Usmaan waliin taasifnee kanumaan xumurraa aga sagantaa hin ta'an walitti deebinuu nagatti nu tura.